Ishaan bara 2012 guyyaa Sanbataati. Guyyaa kana addunyaa keessatti dhimmooti adda addaa akka jiran beekamaadha. Nuti Oromoodha. Oromoon Oromiyaa Afrikaa bahaa keessaa kan madde saba guddaadha. Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kanatti dhaloonni haaraa fincila diddaa gabrummaa gaggeessuudhaan mootummaa abbaa irree bara baraan isaan irratti dhufee isaan irratti gootummaa fi jagnummaa isaa agarsiisaa jiru kan qabeenya isaanii saamaa jiru ofirraa kaasanii bakka isaa bilisummaa fi birmadummaadhaan jiraachuudhaan wal'aansoo guddaa jiru. Mootummaa yeroo ammaa kana biyyattii bulchaa jiru kan bara 1991 mootummaa Dargii yookaan mootummaa abbaa irree kan waraanaa aangoorraa fonqolchee aangoo qabateedha. Mootummaan aangoo qabate kun yeroo ammaa sadarkaa tokkoffaa irratti uummata Oromoo diineffatee ajjeesaa fi hidhaa kan jiru yoo ta'u, baroota darban keessa Oromoonni kumaatamaan lakkaa'aman jeefamaniiru. Oromoonni kumaatamaan lakkaa'aman achi buuteen isaanii dhabameera. Oromoonni kumaan lakkaa'aman qe'eesaanirraa buqqaaniiru. Oromoonni kumaatamaan lakkaa'aman immoo qe'eerraa buqqaanii otoo godaananii karaatti dhumaniiru. Guyyaa guyyaan odeeffannoon darbaa jiru Yanaman keessatti yeroo ammaa kana daa'imman dhumaa akka jiran kan agarsiisu. Biyya Sumaalee keessatti guyyaa guyyaadhaan daa'imman dhumuuf, haadholiin dhumuuf, namoonni achitti dahannaa gaafatan mirga dhabanii mirga jireenyaa dhabuurrayyuu guyyaa guyyaatti ajjeefamaaf yeroo isaan diddaa isaanii agarsiisan immoo qabamanii gara biyyaatti deebifamaa jiru. Dhaggeeffatoota keenya kabajamoo. Rakkinni saba Oromoo kan biyya keessatti daanga'ee dhaabbatu miti. Biyyoota hollaa ammatti himuun danda'amu hedduu keessatti rakkinarra jiru. Biyya Keeniyaa keessatti guyyaa guyyaan poolisiin qabee hiraarsaa jira. Biyya Keeniyaa keessatti baqattoonni biyya abbaa isaaniirraa baqatan bakka oolanii bulan otoo hin beekne rakkinaan dahatanii rakkina keessatti gidiraa argaa jirani. Biyya Keeniyaa biras darbee biyya Ugaandaa keessatti rakkinni wal fakkaataa adeemsifamaa jira. Kana duwwaa miti. Biyya Sudaan keessattis ilmaan Oromoo akka sareetti ariyatamanii qabamanii biyyatti deeffamanii iraarsaan guddaa irra ga'a. Torbaanan muraasa dura weellisaa beekamaa Kadir Martuu qabamee biyyatti deebi'amuun ji'a 8 oliif maayikalaa keessatti iraarfamaa akka ture ni beekama. Rakkinni Oromoo kan biyya keessaa aarra biyya daangaa ce'ee biyyoota ollaa keessatti kan deeme mootummaan biyyicha bulchaa jiru hidhata biyya ollaa wajjiniin tolfatee saba Oromoo qe'ee keessatti akka inni tasgabbaa'ee nageenyaa fi araaraan waliin jiraatee guddina biyya isaatiif iyyaanne gochuu irratti argama. Kana bira darbee biyyoota ollaa keessatti yoo baqatanis achitti tasgabbaa'anii lama kan bulle gochuu irratti argama. Rakkoon kun hundumtuu gabrummaatu maddisiise. Dhaloonni har'aa dhimma kana beekanii fincila diddaa gabrummaa gaggeessaa jiru. Haa ta'uutii kanneen sirna kanaaf bitaman hedduun immoo har'allee diddaa fincilaa gaggeessaa jiru. Fincila diddaa gabrummaa kan gaggeessan dhaloonni bilisummaa hawwan biyya isaaniif nagaaf tasgabbii, biyya isaaniif nagaaf araara, biyya isaaniif guddina fiduudhaaf jecha lubbuu isaanii qaalii kennaa jiran. Isaan kun fincila diddaa gabrummaa gaggeessaa jiran. Kanneen wallaalan, kanneen egeree biyya isaaniitiif dhimma hin qabne, kanneen dantaa guyyaa tokkootiif bulan garuu diddaa fincilaa gaggeessaa jiru. Diddaa fincila gabrummaa warra gaggeessan warreen akkuma kaleessaa Oromoo gabrummaa keessatti tursuu fedhan mataadhaan kan ilaallatu malee hedduun isaanii waan kana godhaniif hin beekani. Hedduun isaanii gabrummaa jireenya se'anii gabrummaa jireenya gaarii itti fakkaate kan dalaganidha. Haalleen akkanaa kun seenaa Oromoo keessatti bal'inaan kan mul'atedha. Bara Haayila Sillaasee, bara Minilik, bara achiin duras kanneen gantoota sabaa ta'an haaluma akkanaan mul'atanii jiran. Seenaan Oromoo kana bal'inaan nu mirkaneessa. Har'as dhugaan jiru seenaa kaleessaa kan deebisee fidu. Dhaloonni biyya isaatiif saba isaatiif didee falmate haa turu haa bulu bilisummaa isaa goonfachuun hin oolu. Bilisummaan addunyaa kanarratti guyyaa tokkollee tola namaaf kennameen beekamu. Bilisummaa kan nama sarbe tolaan deebisee namaaf hin kennu. Bilisummaa kan gaafatatu abbaa bilisummaan irraa sarbame sana. Bilisummaa kan gaafatatu abbaa bilisummaa dhabe sana.
bilisummaa kan gaafatatu gatii bilisummaan barbaade kaffalee aarsaa bilisummaan barbaade baase kan deebifachuuf kutate qofaadha. Hanga bilisummaa ofiin deebifannetti bilisummaan tola deebi'een dhufu. Kanneen gabroomsaan fedhii fi dantaa guuttachuu barbaada waan qabaniif fedhiif dantaa isaanii sana dhabuun fedhani. Fedhiif dantaa isaanii sana waan dhabuun feeneef guyyaa guyyaan halkani guyyaa otoon jedhin yeroorraa yerootti taa'anii ka'anii kan isaan yaadaniif hojjetan warra gabroome sana gabrummaa sana jala bulchuudha. Bilisummaan ni dhufa. Bilisummaa wabii jireenya keenyaati. Bilisummaa malee jiraachuu hin dandeenye jedhanii warri morman immoo bilisummaa barbaada aarsaa guddaa kaffalu.